Ashama akan jirtu Oromoo takiyya nagaa keessanii akkasi nagaa ta'an abdii guddaan qabaanis nagaa kee galan rabbi tokkichaafatu arra prankiya jaaba tokkonis niif qawadee dhiyaadhee jira pranki nama godhu nama kabajamaa nama guddaati Dr. Nabiyaan pranki godhe jechuudha pranki waan jedhee pranki godhu viidiyocha keessatti argitu jechuudha viidiyocha toon sin dabarsin dura namooti maatii kana afaaraa taatanii yoo jiraatanii amma galtanii yoo jiraatan subscribe isheen jettu sun diimtuudha amma yoona subscribe ishee jettu tuqaati mallattoo bilbilaashee bukkee jirtu sidii keessanii dhungadhaa viidiyoo kana namoonni keessa turtan immoo viidiyoo kana osoo inni ilaaluun jalqabe laayik gochuudhaan jalqaba bukkee kun namoota baay'ee jira yoo tokko iddoo wajjin hojjechaa jira jechuudha kanaaf iyyuu pirankii ajaa'ibaa isiniif qabannee dhufneerra amma gara viidiyochaatti isin dabarsa. ማን ቁጥር ይጨመረ ነው መዘናጋት ብዙዎችን አሳጥቶናል ጥንቃቄ ዛሬን ያሻጋል ነው እባክዎ ማስኮትን ያድርጉ ህይወትን ያትርፉ nagagala tawaqayo rakko tokko nu mudate naan isin bilbileetu mucaa tokko tu baay'ee isiniin jaallate yeroo hundumaa waa'ee makeessa yaaddi gara deemtutti footoo keessan bilbilti footoo keessan ilaalti manatti waa'ee makeessan barreessiti waan goonu dhabne beektu jechuun waa'ee koo waa'ee maali barreessiti gaafan isiniin jedhu Dr. Nabiyad I love you so ምናምን jettee barreessiti gara deemtutti hiriyaa koodha baay'ee immoo natti sitti kanaaf natti mattee waan an godhu nabe beektu isinitti muufin kanaaf hin dirqame Politico politico da jechuun akka politico titti naalti baay'ee moolitti sinna mucaa ollaa keenyaadha. Annasimattee waan isheen birbistu baay'ee sababii isiniin jaallatteefitu baay'ee masiniin soraatti bilbilamoo feesbuukiidhaan aaddi isin ergitee isin immoo deebisuuf diddanii footoo isin dheengadda kakaatan immoo ergitee baay'ee maa ngadde maal jettee natti mattee boosee natti mattee naani har'a isinii bilbiluuf jedhe. Marriga galatoomii jiraadhodhiini. Mucaan immoo isa akkasii miti baay'ee jaalalli isheen isiniif qabdu daangaa hin qabu of ajjeesuu faageessetti footoo dheengaddaa argite inni of fuuchuuf jedhattee bara kiinaa dhuddee hospitaala geessinee keessa waraabsisneen. Isheen dubbachuu hin dandeessuuti maaliif ani goota yeroo isin jedhutti hin daldaltaaf moo hojii daldalummaa hojjettaati? No lakki gaafa isin jedhu obboleettii koodha sababii ta'eef inni isinii bilbile isin furmaata maal akkam nu gorsitu? Eenyudha maqaan ishee? Haannaadha. Haannaa eenyu? Haannaa Indaaluudha maqaan ishee. Haannaa Indaaluu eessa jiraatti? Wallagga lixaa jiraatti gimbii jechuudha. Wallagga lixaa? Wallagga lixaa jiraatti isiniin hordoftiin natti fakkaata ani immoo hiriyaa ishee baay'eetti siqoollaa keenyadha sababii ta'eef anaan natti matte beektu. Amma akkuma isheetti isin irraanfattu akka doktariitti isin maal nu gorsitu? Personally amma maal ta'e hojii ishee irratti wanti kun waan jiraachuu danda'a wantoonni akka namuu danda'u. Ingilizii suni namni kamiyyuu dha ingilizii nama jaallachuu dandeessa galee. Inni jechuudha. Akkuma namni yommuu nama jaallatu fiilingii addaa ta'ii hojii keerratti gubbaa uummataan wanti suni kan biraa hojii tokko hojjechuu hin dandeessu waa'ee nama sanaa qofa yaadda taanaan fiilingii sun gara biraatti dhufuu danda'a asii galee. Nuunis kanuma sodaanne dheengadda akka of ajjeesuu bara kiinaa dhuddee kanaafiyyuu baay'ee sodaanne beektu nuun immoo. Dhugumaa saartaa wanta kana. Ani dhuguma naasaara akka kamittiin waan akkasii irratti hin qoosamaare baay'ee jaalala irratti hin qoosamu maal? I don't know jaalalas ta'uu danda'a waan biraas ta'uu mala galee. Jedhuufi dhukkubas ta'uu mala. We don't know. We'll treat her wanta rakkoon hin jiru as a brotherly treat gochuu hin dandeenya. Kanaafi amma anumti yookiin immoo maatii ishee akka kamitti yaaluu dandeenya mucaa kana nuti?
illa maal seete bitta rakkoon qabu mucaa ijoollu qunnamsiisu yookiin immoo maatii wajjin jechuudha. Homaa rakkoon hin jiru wantoonni akkasii tariitii mudachuu danda'u namoonni amma fiilingii sun kontirool gochuu hin dandeenye taanaan walxiisaa accordingly garummaa akkas ta'ubatu sigilee amma callisee nama tokko nama waa'ee isaan beekamu waa'ee koo beekumsuu dandeessi. Mucaan odeeffannoo keessan guutummaatti qabdi natti fakkaata yeroo hundumaa isin hordofti ta'een gaddammoo footoo keessan argitee baay'ee bu'aa turte maskii mangashaa wajjin kaatan natti fakkaata. Illa suuraan suni hojii aartii hojjechaa jirra hojii moodelummaadha yeroo beeksisan hojjechaa turre. There is no relation between us. One relation adda miti. We are friends. Wambra tambi suuraa kastana suuraan Borisistaanis ijoollee duuba wajjin kee gadhiisuu danda'a. Sigalee. Eeyyeenuma. So jalqaba mucaan ilaa maal seete amma waan biraas ta'uu danda'a rakkoo biraas qabaachuu dandeessi mucaan. Sigalee. Rakkoo ishee jaalalluma natti fakkaata rakkoo isheen qabdu ofii isheetii gorsinuu moo akkam isinitti finna? Illa ani obboleessa kan dobraan jira fagoon jira sigalee amma ati waan gochuurra it's okay baay'ee mannaa sochii barbaadu yoo ta'e rakkoon qabu awul triiter akiima sigalee ogeessi fayyaatu waan ta'eef tole give her psychological therapy so haala kanaan itti himuu dandeenya maaliif nama tokko halaalatti kana itti jaallachuun hin ulfaata taree amma nama gaarii ta'utu nama bal'aati galee. Sammaa isheen nama gaariidha jettee gaafa deemtu fa'aa jechuudha harka ishee irratti taatoo kan keessan naqasachuu barbaadaa jirti natti fakkaata ijoollee baay'ee haasofsiisaa jirti akka kanaatti itti fufteenaan immoo lubbuu isheef balaadha kanaafiyyuu nuti akkuma yaadnetti isinuma bukkee geessuuf yaadne bakka isinuma bukkeen fidadhee yaadani eessa jirtu ammas ilaala. Ani specifically yaati maaliif daree maatiin jiru ijoollee mucaa waggaa meeqa baay'ee? Mucaan ijoollee xinnoodha waggaa 18 moo 18 16 akkasana mucaa waggaa xinnoodha baay'ee umurii ishee xinnoodha. Maal baratti? Barumsuma baratti kutaa gadiidha jechuudha kutaa 7 baratti. Kutaa 7? Eeyyee. Okay waggaa 18. Akkasuma kanaatti sitti adeema yaada eeyyeen. Okay. Sana mucaan ijoolleedha maal akkamitti barte social media fayyadamtu? Social media fayyadamti jaalaluma keessantu social media irra baasee deema yaadan. Kanallee ishee kana simatti dabale. Lakki. Eessaan argina social media irratti kan hojjetu normally social media irratti argina tanaan probably yoo TV ilaalte malee eessaan argite jirti waan. Mucaan egaa beektu niiree ijoollee magaalaadha ijoollee magaalaa amma waan baay'ee fayyadamu isin immoo jaalaluma keessantu akkasii ishee godheeffannatti fakkaata social media hundumaa banatteerti mucaa xinnoodha nuti isin dadhabne mucaa sooressaadha moona mucaan. Sooressa sadaatu hiyyeessa ta'u namni namuma si galee amma soorummaas miti. Garuu isheen immoo maallaqa qabdi kanaaf hin jedhe. Dalageessa abbaa koo maallaqa yoo ta'e rakkoon qabaanu maallaqa rakkina maallaqaa miti galee. Eeyyee. Maallaqa isa qabaattu si dhabdus waa'ee maallaqaa waa'ee qabeenya ishee haasaa irra miti galee. Kan haasaa jirru just yoo dhugaa dubbachaa jirta ta'e yarta hin gabaatee yarbaade serious illness rakkoo akkasii jira yoo ta'e will treat her accordingly garee malee waan biraanii gochuun barbaachisu qabeenya kana jechuun barbaachisu galee magaalatti sallattu baadiyyaatti isa guddattu qabeenya isa qabattu qabeenya isa dhabdu galee. Doctor. Nabi. Call Frankie. Ya farratu. Call Frankie. Bonjour argatu channel YouTube bonjour jedhu argatu akkasi nama gaarii taasisan immoo kunoo namooti kanaafiyyuu namoonni baay'ee si jaallatu jechuudha jechamti keessan baay'ee bareedaadha guddaa galatoomaa si nama. Yeroo dheeraa gubdee. Waan cabugaa akka inni hin cabneef akeekkachiisa nuti laatanii tun cabsinu nus. Gaariidha garuu baay'ee dhumarratti waa'ee qabeenyaa suftee shakkuu barbaade malee. Actually gaariidha jawaadhu. Tole Facebookiidhaan isinii nan arga galgalanii ditii godhee gadhiisa. Galgalan isinii arga.
Tole guddaa galatooma isin jaallan. Tole jara. Guys, video keenya kana fakkaatu prank keenya takkasin bashannantanii bohaartanii waan raabaratan abdii guddaan qaba Dr. Naagaan immoo namuma kabajamaa akka isaan ta'an jechama isaanii irraa yoo argineerra jechuudha. Prank keenya takkasin gammadan abdii guddaan qaba jechuudha. Channel keenyaaf namoonni haaraa taatan yoo jiraatanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jedheera. Videoon kun yoo isin tole immoo like gochuudhaan nu bukkee daawwadhaa. Namoonni kaan immoo share gochuudhaan namoota adda addaaf dabarsaa. Video biraan namoonni itti deebi'utti nagaan naaf turaa isiniin jecha. Bye.